tokkicha quraanni sun guutummaan isaa al tokkicha bu'ee moo yeroo yerootti bu'e? Gaafan jedhu juusiin soddoman sun hundisaa guyyaadhuma tokkotti bu'e moo yookaan immoo keeyyataan bu'e jechuu barbaadeen gara mata duree kootti seenin jechuudha. Quraana qofaa miti kan bu'e jedhee rabbiin dubbatu quraana keessatti quraana dabalataan tooraat illee bu'e jedha, injiil illee bu'e jedha, zabuur illee bu'e jedha. Kitaabban hundi isaaniitu bu'an jedha. Sigaltee guutuun isaatu rabbi biraa dhufe jechuu. Bu'e jechuun waan biraa miti. Gada akkanatti waan usulaalaan ijaan gabbu'e jechuu sun taane rabbi biraa akka dhufeedha kan ibsu. Kitaabban hundi isaatu jechuu. Kan nuti itti amanu guutuun isaatu sanuma. Dabalataan quraanni kun ammoo yeroo takka bu'e mo'annaadha kan jetteetiin dubbattu. Inni kuni yeroo takkaa miti kan bu'e akka kitaabban kaawwaniitii miti. Akka kitaabban kaawwaniidhaa yeroo takka osoo hin taane kitaabban kaawwan rabbiin yeroo takka buuse garuu quraanni waggaa 23 keessa bu'e. Waggaa 23 keessatti bu'e. Yeroo yerootti jechuudha keeyyataan. Eeywa akka ajaa'atti fakkeenya wanni tokko yoo argame waan ibsuudhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan sanni ibsaa ammas akkasumatti waggaa 23 keessatti xumuramee jechuudha. Hayyee galatooma baqa. Kana baruu fi gara mata duree kootiitti wanta naan galle tokko ture sababa kanaafidha. Hayyee itti fufi mata duree sanimmoo. Erga gizee tokkicha hin buune wantichi gaaffiin ittiin ta'u maaliif kan jalqaba bu'e irratti murtaa'ee dubbatamuu danda'a wanti sun gatii ta'ee fi harkoon qaba. Dhugaa hankeeti. Isa kana waan kana hubachuun barbaachisaadha. Kiristaanonni illee achumaan waa dhagaanii. Waggaa 23 keessa bu'e malee quraanni yeroo takkaa miti kan bu'e. Waggaa 23 keessatti bu'aatiin deemee jechuudha. Akkas. Hayyee isa kana sirriitti hubattee jetta wanni biraa maali inni waan itti gaafachuu barbaaddeme taansite. Maal ture beektu gaaffii ani fakkeenyaaf quraanni yoo gizee tokkicha bu'e wanti kun gaaffii namatti ta'a jedheen kannis suuraa 74 lakkoofsa 24 irratti ni jedhe quraanni kuni falfala nama biroorraa waraabame jedha. Kanaammoo jechi kun jecha namaati. Namni sun rabbiin bira ture moo eessa ture kan jedhu gaaffii ture natti. Dhugaa hankeeti. Jalqaba bu'ee sanarratti hundaa'amee jedhamuu ni danda'a waan jedhuufi. Dhugaan kee sun makkatti jedhamee iyyuu sii galtee suni yeroo jalqaba quraanni bu'uu jalqabuudha sun. Erga sani rabbiin deebisaatiin deema sirrii kan keeti sii galtee hubannaa bareedaadha. Maali sirrii ibsaniifsa? Mataatu isin dhukkuba moo koomentiidha? Akkasii hawwi. Wannaani kan biraadha ammoo waa si gaafadhu waan xiqqoo siidha. Amantii kiristaanaadha waan beektu qabdaasaa? Amma murtaa'e gaafa isheen jedhu xiqqoo ishee amma danda'utti. Waan macaafaadha waan beektu qabda waan macaafaadha. Akkaataa macaafni itti barreeffamee seenaa isaa jechuufi. Sagalee fuuldura jira gatii ta'eef poolisiin itti haasaa qoyya al tokko. Okay, tole. Ayyee tole. Kan seene suni akkam ta'e isa? Awwalee. Awwalee hin jedhin awwal jedhime. Awwaleen maali isa? Maali? Maqaa gurbaa. Ati yoo ka barbaaddetti na waami rakkina maayii kun wanta sitti bu'e qaba. Si dhukkubsee. Akkolaan maxxee na waamin. Awwal jedhi malee. Bakka anoo awwalee maxxansi bare. Dhaggeeffadhu achitti. Akkasidhaan hin jedhini awwalee nama wajjin dubbattu iyyuu hin qabdu. Nama wajjin dubbattu dhabdeeffan sirraa ofirraa bane maleessa. Cal jettee taa'uu kee wayyoo deetanii. Laa rakkateen saniif hin rakkateen goobazii koo. Namni maal namaaf rakkatte ofirraa wayii sirraa godhadhuti ta'e amma tana. Hin taa'u qoy waan sirraa bara. Yoo gaafachuu barbaade gaafadhu malee nama wajjin haasoftu wannan jedhin akkas hin jedhin. Dhaggeeffadhu maarree. Achitti mee iddoo hawwiin gaafatte sanatti quraanni hin bu'e gaafa jedhamu meena ifanaa godhi. Quraana qofaa miti kan hin bu'e jedhamu quraana keessatti maal jedha suuraa 3 irratti jechuudha. Ayat 3 irratti والذي أنزل عليك الكتاب
إني الله سبحانه وتعالى إسا كتاب سرت بوسي قرآن كان جل بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل جل توراة في إنجيل لك دران بوسي جل توراة في إنجيل لن دران بوسي إنبو إيجدا سيقلتي نوتي كتاب نتامن نبر كتاب نعم فكين ياف نم لفرت بريسو قوتو نمن نوتي نم لفرت بريسي ونجدو سنو سنتاني بريسو قوتو إنجدو بريفاما نمني هركان بريسو داميتي na yaada ofii keessa fuudhee yookaan qorannaa ofiitti namni barreessu waan akkasiidha dogongori keessa jira sirriin keessa jira jennaan malee guututti dhugaadha jenneen fudhanna. Sigaltee nuti kitaaba nuti itti amanu Tooraatilleen Injiililleen kan Rabbi biraa bu'eedha. Rabbi biraa bu'ee jechuun kan Rabbiin ofii isaatii dubbatee takkaa barreessee nabiyyootatti kenneedha. Sigaltee kan nabiyyootatti Rabbiin kenneedha. Quraanni bu'ee wagguu jennu dubbii Rabbiitti dhufee dubbiin Rabbiidhaa Rabbiin ergee jedhan gubbaadhaa dhufee waggaa 23 keessatti bu'aatiin deeme jechuudha. Akkas. Waggaa 23tiin bu'ee macaafni kan namni barreessee jette achitti quraanni kun hin bu'ee eessatti bu'ee akkamitti immoo gara kitaabaatti deebi'uu danda'e barreeffamaatti jechuudha. Kanallee yoo ifa naa goote akkamitti bu'ee eessatti Isa kan Hadiisa Bukaarii Hadiisa Bukaarii 4986 irratti illee dubbata. Aga 90 jechuun naannoo sawwaan Qura'aan akkaataatti barreeffame guutuu dubbata. Isa kana wal qabateeti Qura'aanni kun waggaa 23 keessa bu'ee siin jedhe. Adaduma bu'uun akkuma bu'uun nabiyyiin Muhammad irratti alayhi wasallam dubbiin tokko yoo dhufu dura jalqabu usuusan sitti nimin akkaataatti barreeffame usuus sitti nimin dura waan itti beekuu qabdu Qura'aanni gaafa bu'u nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammadiin shamaddaduudhaanii miti keessaan qabatan. Nabi Muhammad nama waa barreessuuf dubbisuu illee hin dandeenye shamaddaduudhaan osoo hin taane yookaan irra deddeebi'anii dubbisuudhaan osoo hin taane qalbii marratti buufama Nabi Muhammad. Erga sani waan irra buufame san ni dubbisan. Waan itti himame san qalbii isaanii keessa kaa'ame san ni dubbisan Nabi Muhammad. Yeroo duraadha Nabi Muhammad qabachuudhaaf wajjin dubbisuudhaaf yaalaatiin turan. Isa sanii wal qabatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qura'aana kana osoo sitti hin geeffamin osoo hin xumuramin ati jarjartee afaaniin hin dubbatin jedheen. Sigaltee إن علينا جمعه وقرآنه وما كان كيسا نوتو ولدتي سيقابا نوتو اللي أكت دبستو قداتي ثم إن علينا بيانا إرقسني إبسا سالي نور جراتي إيسيري ربين نبي محمد وان برا كيسان قبن وان قلبي ساني كيسا تيقى دبوفا مسان قف دبسو قف رفع ملايكتي چي إساني تبوسا قلبي ساني كيسا كاف إرقسني أمو إسان أمتا تدبساني جيچور إسا كان أول قبتي كان هند ربي تقول أكا قرآن رفع دي جيچ شمددني قبتني دامتي يروس النبي محمد qalbii isaanii keessa buufamee jennaan ergasanii ammoo waan akkanatu buufamee jiraatii kottaa barreessaa jedhanii barattoota isaanii barreessisan. Adaduma bu'uun nama tokko qofa osoo hin taane namoota baay'ee jechuudha. Namoota baay'ee barreessisan. Adaduma bu'uun akkuma bu'uun Qura'aanni kottaa jedha. Waggaa 23 kana keessatti barreessitooti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guutuu isaanii ni jirani. Isaan guutuun barreessaatiin turan. San boodaan ammoo gaafa Nabi Muhammad du'aniitiin jedhanii wanni zamana Nabi Muhammad barreeffame sun guutuu isaa wanni isaan barreessan guutuu walitti qabamee mana Abbii Bakriidhaa ture. Barataa isaanii guddaadha jechuudha. Yookaan sahaba isaanii kan irra guddaadha mana isaadhaa ture. San boodaan mana Umariidhaa ture. Kunillee baratama isaaniiti. Ergasanii mana haadha manaa Nabiyyi Muhammad alayhi wasallam ture. San boodaan ammoo barataa isaaniidha yookaan sahaba isaaniidha. Kan sadarkaa sadaffaa irratti jiru Usmaan kan jedhamu isa tuuyyuu walitti qabee barreessee bifa barreeffamaatiin biyya keessa facaasee jechuudha. Akka kanatti barreeffame. Okay. Baay'ee gaarii. Egaa waaqarraa bu'ee naan jetteetta walii galle. Awwal. Sidhaga'u jira gaafadhu malee sidhaga'u jira. Waaqarraa bu'ee Nabiyyuu Muhammadirtuu maal godhe akka inni barraa'u godhe isarratti bu'eetti ergamaa Waaqayyootu irratti buuseetti. Kan barreesse nama moo nama miti? Kan barreesse man nama barreessa siraallee sheexanni barreesse miti kennama nama barreessa malee. Egaa macaafni qulqulluunillee kan namni barreessatu hin taane hafuura qulqulluudhaan guutamaniiti kan barraa'e. Nabiyyuu Muhammad irra quraana kan fidesi ergamaa malaa'iktiitu irra fideette. Asitti maaltu gargar godhesti macaafa qulqulluu fi quraana macaafni qulqulluu nama barreessa jettaniiti kan sin dubbachaa jirtan.
Macaafni qulqulluun garuu namaan otoo hin taane beektotaan otoo hin taane hafuura qulqulluudhaan namoota 40 oltu yeroo garaa garaa barreessaniiti kan inni walitti qabamee jedhama. Kanaaf Mee eenyutu warra macaafa barreesse keessaa eenyutu waan ati jettu moo eenyutu mee ani hafuura qulqulluun barreessee jedhee kasii dubbate eenyudha nam tokko. dhaggeeffadhu kaa. Ati quraanni waaqarra namaricha irratti bu'e gaafa jettu quraanni hammam sirriidha. Ani ofii kiyyaa miti man Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam Nabi Muhammad malaayikaan natti dhufaa jedhan ofii isaaniitti dubbatan ofii isaaniitti barreessisan. Ati bara hafuura qulqulluudhaan mee warra macaafa barreesse keessa eenyutu ani hafuura qulqulluun barreesse hafuura qulqulluun natti dhufee na qarqaaree na barreessise kan jedhe eenyudha mee moo ofii kan keetiin jechuu jirtaati. Dhaggeeffadhu awwal ilaa suuraa Yunus 10:44 irraa yoonaa dubbiste sitti tola yoo ta'e macaafni qulqulluun kitaaba gaaffii hundumaaf deebii kennuudha. Ilaa Macaafa qulqulluun jedhu yaa goobas maal taate nago. Dhaggeeffadhu ka. Suuraa kudha macaafa qulqulluu wadi jedhamu quraana keessa hin jiruuti. Ati haasawan beektu yaa goobazii koo mee duratti illee siif obsaa ture yaa goobazii koo. Ati haasawan beektu moo haasawa barattee dhufta akkam si goona. Yeroo asuu taatu quraana na gaafata. Ookee sii jedhee si deebisa. Macaafatte jechuu taalta achii asuu taalta. Mataan kan kee nagaami. Waan macaafaatti dhayite xayye macaafa uguu si gaafadhu achii asuu taalta suuraa Yunus irratti achii achuu taalta. Haasawan beektu yaa goobazi dhiisiitti jala bu'iitti dhageeffadhu dhiisii sadaqaan gengeen. Yoo natti haasa'u barbaadde qajeeli natti haasawi. Warra macaafa barreesse keessa na dhageeffadhu mee fakkeenyaaf Nabi Muhammad malaayikaan natti dhufaa ana akkana waa'ee macaafaa kana kan waa'ee macaafaa kana kan dubbatu ko waa'ee macaafaa kana kan dubbatu ko quraana keessanidha. Quraana keessanti maam maalidha yoo jettu quraana keessatti waan macaafaa himabbo mataan qabu sammuudhaan kunsa ganamarraa akka dhufatu hundi isaa akkanuma hojjiraata. Ati mataan qabdu moo nagoomaati? Dhugaa nagaadha awwal dhugaa nagaadha la akeedu macaafa qulqulluu. Okay na wajjinaa seetti koosiidhaan mee uf wajjinaa seen yeroo takka. Ilaa ishan al takka na dhaggeeffadhu shi dubbadheen naa baala macaafa qulqulluu otuu gargar hin baasin itti amanaa jedha la kun quraana suraata An-Nisaa 436. Ilaa isa kana utuu mobaayilii lamaan qabatee raagaa isaan si argisiisa garuu hin qabu. Kanaaf ati naa dubbisi hin jedhe naan dubbistu. Si guddisee jira ayyee baasime. Maal eessaan sii baasa reen sakamiinan sii baasa. Eessaa dubbisu jirta ree? Eeshi naa dubbise laa suraata An-Nisaa 436. Eessarra dubbiste amma jecha dubbiste kana? Jechaan dubbise laa siin barreessaa kun. Siin barreessaa laa jalatti. Eessarraa dubbistee iyyuu siin jedhe. Barreesseen sii gashalaa barreesseen sii gashalaa dhaggeeffadhuudha. Siin barreessa dhaggeeffadhuudha. Hin dubbista yoo taate. Yaa Rabbi obsanaa kenna yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi obsanaa kenna tummaa. Yaa Rabbi obsanaa kenna. Sila akkam wanamee akkam wajjinaa saansira mucaa kana ganamarraa bara akkasumatti haasawan beektu dhiiseedhaan ture. Mee'an sii banaate ayyemee lakkoofsamee suuraa meeqa jettemee sii bana si qarqaara taname. Eeshi na gargaarta sii barreesseen sii ergaa irraa dubbistaa qoy. Suuraa meeqa sii bana? Maarre sii barreesseen ergaadha jalaa dubbistaa qoy. Maal jalaa ergita tanatti sii banaa kunoo viidiyoodhaan sii banaa. Mucaan kun haasawan beeku moo akkam ta'a isa? Ila kuno sii bana ayata meeqa? Ila kana naa dubbise laa ila isa kanarraati dubbiste laa siin ergaa hin jira laa. Awwalee obsati maalii? Mee sana afaaniin dubbattu isa mucaa maal taate sana gumaa mi'ati? Afaaniin dubbadhu yeroo takka. Eeshi afaaniin settan dubbadha laa barreeffamni isaa sii ta'a yoo ta'e laa barreeffama isaa tokko ergeera lakkoofsa isaa siin erga laa kunoo. Ila lakkoofsa isaa 4. Ila 4. Ayyee. Ila kunoo. Afaaniin dubbattu isaati 4 meeqa? Ibbaaf 30.
Ayye dhibbaaf afaan hin dubbadhu akkasitti. 36. Okay. 136 kun siiban lakkoofsa kun 136 136 afur 136 okay go Eeyyee. to surah ayyee dubbisi dubbisi yaa goobaz Maal laa dubbisi kaati? la Dubbisi. hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim afaan oromootiin dubbisime ila ka Si jalaa harka kana qoy sii irratti guddisa dubbisime goobazii koo maal jedha naa dubbisi kaati? Maal taate awwal? Naa لا dubbisime. حول ولا قوة eessatti ati quraan macaafa jettee dubbatte macaafa jechi jedhu eessarra jira mee laakin macaafa Dhaggeeffadhu. wanni jedhu eessarra jira Maal baasteeti mee waanuma baaste sana akkan si ergetti baasteetta? suuraa afuraffaa ati 136 jetteemi Sura'aat. Ilaa ishee kanarraan hir'isin. maal jedha isaa kun Kanan jalatti sii barreesse sana. maal jette mee maal jette saati waan ati jette wallahi waan tokko dhumanne suuraan isaa jette suuraa afuraffaa ati 136 Ilaa dhaggeeffadhu. Sura'aan na'is 436. Macaafa qulqulluu otuu gargar hin baasin itti kun amanaa. annisaa ila kun annisaa afur Bakka. Eeyyee. 136 Eeshi maal jedhani? okay kunoo dubbisiin jechuu jira sii banee jira Naaf ibsi gaa maarree yaadooku. maaliif himtee dura ati bari nimin siin jechaatiin ture situuyyuu itti seeneti yaa warra amantan jedha nu ilaallata rabbitti ergamaa isaatti kitaaba ergamaa isaa irratti buufametti fi kitaabni ergamaa isaa irratti buufame quraana rabbiiti kitaaba inni sana dura buusetti amanaa jedha kan rabbiin buuse waan macaafa qulqulluudhaan haasa'u kun Macaafa qulqulluun jedhu. wanni inni haasa'u waan macaafa qulqulluu osoo hin taane kitaaba rabbiin buusetti amanaa jedha nuti siin jedhee ture duruma kan rabbiin buusetti amannaa Maatoosii fi Yohaannisii fi walaminaamineeshina kan keedha kanan beeknu nuti isa kanatti miti kan rabbiin buusetti amanna malee nuti ebalutti amanaa ebalutti kanaa miti si galtee kan rabbiin buusetti amanna nuti Macaafa qulqulluun jedhu. eessatti mee macaafa qulqulluu wannummaan jedhu eessa jira Ilaa. macaafa qulqulluu anuu qulqulluu kitaaba jedhamuun beekuti quraanni maalitti macaafa qulqulluu jedhaasa Ilaa 436 dubbisteetta. Ilaa akka kanatti. Akka nama erge kanatti 436 dubbisteetta awwal. ati nagamu qabdaa hin fayyaa qabdaa arabi fayyoo naa dubbise teela kunoo jalatti ilaale tokko tokko mee argu jirtaami yaa ayyuha alladhiina aamanu yaa warra amantan mee na dhageeffadhu آمنوا بالله الله اتمنى سيقالتا والكتاب الذي نزل على رسوله ارقما سارت كتاب أبو ست الله أمنا والكتاب الذي أنزل من قبل كتابا يسدور أبو ست الله أمنا جريتين دبتا أتيست ما شاف كل قلوان جرم ما شافنا كل قلون جرم والدنيا ريون جرو Dhaggeeffadhu. كل قلوان awwali. جرم ما شافنا كل قلو جرم ويست جرم سا كل قلوان جرم ما شافنا جرو بي كريستانا بكل قلو جرم ملي بين تنو كل قلو متيتي جاك ميكا كيسا غتي جاتمي جاغوتي Dhaggeeffadhu awwalee. Ilaa. Siniif hin hubatamne malee waa'ee macaafa qulqulluuti wanta inni dubbatu sun iddoo sanatti. eessatti dubbatu mee macaafa qulqulluu eessatti dubbatu jira naaf himi Maal akkamitti isin ishiin jettan ilaa toleen jettan ilaa. Kanaaf wantichi arabiffas haa ta'u. bakki macaafa qulqulluutti dubbatu bakka kamme bakki macaafa qulqulluutti dubbatu mee Kutaa namatti dubbistee kanuma ilaallata laa kunoo. Kutaa natti amma mee bakka dubbistee kamtu ilaallata bakka kamtu macaafa qulqulluu ilaallata bakka kamme akkasuma jira. rabbitti amanaa ka jedhu moo ergamaa isaatti amanaa ka jedhu moo kitaaba ergamaa isaa irratti buufametti ka jedhu quraana rabbiiti kitaaba inni sana dura buusetti kan jedhu moo kitaaba sana dura buuse rabbiin macaafa qulqulluu buusee jiraasa Allahitu buuse Egaa kun akkas jedha irraa hir'istan haa ta'u ani hin beeku. Akkas jedha laa akkan beeku. eessatti irraa hirrifne isaa mee baasi ka sibira jiru ayyee mee ka sibira jiru baasi Maarri eessatti irraa sitti hirrifne isaa yaa goobate mee akkam goona isaa yaa jara keenya mee baasi mee ayyee kun si guddisnee jira maalan sii baasaree kan farkaa qabduun sitti mi'u kan farkaa qabdu tooraa gaa ba'a.
Ani kabaa kana bira jiru isa kana quraanni an qara'u isa kana quraanni an beeku isa kana kana bifaalleesuma kana rufaalleesuma kana ingilifaalleesuma kana. Ati kasi bira jiru baasi irraa hirriftan ka jette Macaafni san irraanii qulqulluun dhufamne illee sanna bara. akkuma waaqarraatii dhufe ragaa ba'alaa wantichi laa. Eessatti Macaafni bakka irraa gaa qulqulluun ba'uudhaa namaan baasi barraa'e baasi miti. meeroo takka. Yookiin beekaa yookis beekaa addunyaa kanaan barraa'e tun taane macaafni qulqulluun akkuma quraanichi kan inni ragaa ba'uyyuu akka inni waaqarraa dhufe dhala. Macaafni qulqulluun. Nagoo maame ati. Awwal nagaa koodha Ati nagoo dhugaa. maame garuu. Nagaa koota waliyyee. Baasi ragaa baasi sin jechuu jira. Afaan dhiisa afaan dubbachuu dhiisi ragaa baasi Maal yeroo takka dhiifamuu sitti jira. himeen kunoo sitti hime. Ragaan si fidu fide. Maal natti himtasaa waam quraanni jedhu si baaseetiin jira baasi jennaan si In qarqaarre jalliste hin malee baasuuti ragaa baasi abboo adaraa kan kee ragaa baasi. in jalliste malee ragaa qabatamaadha kun. Otuu wanti kun sirriidha jettee irratti walii gallee atis wanta Yesuus ilma Waaqayyoo miti jettee mormituuf hin qabu. Wannan siin jedhe Ilaa yaa mucaa musliima wannan waan siin taateef jedhe ilaa awwal dhaggeeffadhu. Musliima wannan waan siin taateef jedhu ijoollee wajjin deemiti dhoqqee taphadhu malee haasaba bira hin geenne agasira. Quraana nu bira si bira jiru anas si gabbuuse. Quraana si bira jiru nu bira jiru si baafne. Quraana naa baasa hin qabu ani jawwaala lama hin qabu jennaan baafneef. Sini galtee warri dubbisaa fi jettaan argitanidha. Baalagee akkana kanatu jira. Hin dadhabne bar rakkoodha siin. Wanni nuti baasii dubbiseennu sababa kana bar. Waan dubbiftu akka waraabessa rabbiin garbuu irraa qabetti pheenxee fi ortodoksiilee macaafa irraa qabe. Macaafuma dubbisen. Diinni isaanii guddaan macaafa. Diinni guddaan pheenxeedha. Diinni guddaan ortodoksiidha macaafa. Macaafa dubbisu. Waraabessi kun halkan guutuu karaa wannaa deemaa bulaa beektee lafarra deemaatiin bula. Garbuun osoo bira jiru harree suqaatiin bula. Osoo garbuun bira jirtu qamadiin osoo jiru harree suqaatiin bula. Akkasanitti isaanillee wama dubbisuu kana isaanii jibbisiise rabbi. Sirba ammoo osoo bira geessanii ilaal amma kun kirarii bantee osoo shubbisaa itteen waan shubbisaa tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa. Amma kana ol duutee laakiin ammoo dubbisi yoo jedhaniin dubbisa biratti zeero. Maalumaaf hin dubbifne isin uummata akkamiiti isaa?